ሰማይ ሚካኤል ሊቀ መላእክት 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 ተወከፍ ጸሎትነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎትነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ሚካኤል ሊቀ መላእክት 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 ተወከፍ ጸሎትነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ተወከፍ ጸሎትነ ውስተ ንዋየ ሰማይ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሊቀ መላእክት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ወአምላከ ቅዱሳን ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት እስከ ዛቲ ዕለት ከበጀምቶታ ጃለተምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ijoollee qulqulleettii dubaroo maariyaam kabajaa fi gargaarsa ergamtootatti marfamtanii kan jirtan hundi keessaniyyuu maqaa waaqayyo qulqullaatiin akkam jirtu akkam yoo nageessaan akkam turtan. Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka badii keenya akka cubbuu keenya akka badii keenya osoo hin ilaaliin akka arjummaaf akka jaalala isaa akka fedha isaatti guyyaa irraa kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Maatiiwwan waaqayyoo hundi keessaniyyuu baga geessan baga geenye waliin jenna. Egaa ayyaana waggaan kabajamee oolu jala bultii guyyaa ergamaa guddichaa qulqullichaa Mikaa'eliin baga geessanii baga geenye. Egaa dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo waliin ni barannaa kan nu barsiisuu kan nu gorsuu kan nutti himu waaqayyoodha. Nuti hundi keenya yoo tajaajilaa isaati. Kanaafiyyuu anaan teessisee bakka hin jirutti sagalee qulqulluu Phaawulos sinis bakka jirtanitti laphee qulqulleettii Liidiyaa akka hubannuuf waaqayyo gooftaan akka nu gargaaru hafuura isaa nu ergee akka nu barsiisu maqaan isaa kan galateeffamee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 biyya abdiitti akka sin galchuuf ergamaa koo si fuulduratti nan ergaa. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 akkas jedha. Biyya abdiitti akkan sin galchuuf ergamaa koo sin fuulduratti nan erga jedha. Egaa dubbii kana kan dubbate gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Egaa kan itti dubbatames immoo uummattoota yookiin immoo biyya garbummaan keessa jiran biyya Gibxi keessa kan jiran uummata Israa'eliifidha. Egaa waaqayyo gooftaan guyyaa idaarii 12 yookiin immoo guyyaa boru kana kan kabaju jechuudha. Ergamaa qulqulluu Mikaa'el guyyaa kabaju kana gargaarsa biyya uummattoota garbummaan waggaa baay'ee turan garbummaadhaan biyya Gibxi keessatti garbummaadhaan akkasumas immoo nugusni Fara'oon jechuudha ceequudhaan cephoodhaan jechuudha. Uummata kana sirrittiin garboomsa kan ture. Garuuyyuu gargaarsa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin uummanni kun bilisa ba'eera. Museedhaaf waaqayyo gooftaan ergamaa isaa ergee fi gargaarsa kana taasiseefiira. Kanaaf dhagaa nutis kan kabajnu jalqabamaadha. Uummanni Israa'el biyya Misrii yookiin biyya Gibxi guyyaa inni itti baase jechuudha. Guyyaan boru. Egaa kanaafis immoo seera uumamaa seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha yaa maatiiwwan waaqayyo hundi keessaniyyuu sagalee kana sirrittiin yaa hubannu biyya abdiitti sin galchuuf ergamaa koo sin fuulduratti nan ergaa. Ergamaa koo maalan godha? Sin fuulduratti nan ergaa.
Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyo hundi keenyayyuu Waaqayyo gooftaan ergamaa isaa nuuf ergee bakka biyya abdiitti gallu yookiin immoo biyya abdii godhatamte takka biyya Waaqayyo nuti galateeffannutti akka Waaqayyo gooftaan nu galchuu fedhaa feeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Maaliifii egaa biyya abdii yeroo jennutti fakkeenyaaf abboonni keenya andimtaadhaan yookiin sorgoo fi sookoo isaanii yeroo hiikanitti jechuudha. Biyya abdii jechuun biyya Waaqayyoon yaadattu akkasumas immoo biyya sodaa Waaqayyoon qabdu biyya Waaqayyoon bultu biyya uuma isaa kabajju jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafis maal jedhe Waaqayyo gooftaan keenya akkam jedhe biyya abdiitti isin galchuu fi ergamaa koon isin fuuldura erga jedhe yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa ergamoonni Waaqayyo nu eegan jechuudha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Ergamaan qulqullichi Mikaa'el jechuudha. Qomoo Haayilaati yookiin immoo qomoo magaalota Hereer keessaa qomoo isaa afuraffaarra yookiin darbii afuraffaarra kan jiru qomoo Haayilaatiin kan bulchu ergamaan qulqulluu Mikaa'el. Egaa nuunis nu gargaaruuf kara biyya lafaa kanaan namoota baay'ee seenaa kitaaba qulqulluu keessatti ilaaluu ni dandeenya. Qulqullichi Mikaa'el namoota baay'ee gargaareera. Seenaa namaa jijjiireera. Maaliifii qulqulloonni nu gargaaru kan jedhamu waa malee miti jechuudha. Qulqulloonni ni eegu. Waaqayyo irraa ergaa nuuf dhufaniif nutti himu. Akkasumas immoo nuti waan kadhanne Waaqayyootti nuuf dhiyeessu jechuudha. Nu araarsu. Kanaaf namoonni baay'een garuu arraan jechuudha Waaqayyo gooftaa qofa nu barbaachisa. Nuti kallattumaan Waaqayyo keenyatti manna. Ergamaan nu barbaachisu. Yookiin immoo nu aarsu yookiin immoo nuuf hin ergamu jedhanii namoonni baay'een jechuudha. Sagalee isaanii kan dhageessisan jiru. Garuuyyuu akkasii miti yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa akkuma seera kakuu moofaa keessatti hubannetti jechuudha. Biyya Gibxii keessatti uummanni Israa'el gabrummaadhaan kan ture. Garbummaadhaan biyya san keessatti akkasumas immoo ceepuun cinqiin garaagaraa kan irratti ga'e kan irratti raawwatame. Garuuyyuu guyyaa tokko ergamaa qulqulluu Mikaa'el ergee fi Waaqayyo gooftaan guyyaa biyya Misiriiti guyyaa itti baase jechuudha. Guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Keessattuu manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa guyyaa kana sirrittiin kabaji. Guyyaa kana abboonni keenya qulqulloonni abboonni keenya jechuudha sirrittiin sirna maayileetiin ni galateeffatu jechuudha. Maaliifii ergamaan guddichi bu'aa inni nu oolche ergamaan qulqulluu Mikaa'el bu'aa inni nuuf taasise ilma namaa akka bilisa baase. Maaliif biyya garbummaa sana keessaa biyya bilisaatti Misirirraa gara biyya Israa'elitti kan baase gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergamaa isaa ergee nuunis immoo bakka jirru hundatti rakkina jirru hundatti akkasumas immoo ceephuu keenya keessa jirru hundumaa keessaa Waaqayyo gooftaan nu haa baasu. Ergamaa isaa nu ergee nuuf haa baasu. Ergamaan isaa nu gargaaran. Ergamaan isaa nu araarsa. Kanaafiyyuu nuti hundi keenyayyuu ergamaa isaa kabaja kennameef yookiin immoo aangoon isaa immalaaf jennee nuti sagadanii dhiyeessinaaf. Maaliifii abboonni keenya maqaa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliitiin Waaqayyo gooftaan ni kadhatu. Maqaa ergamtootatiin Waaqayyo gooftaa yeroo kadhanne deebii keenya dafnee arganna. Kanaafidha ergamoonni kan nu barbaachisan. Ergamoonni ilma namaa fi Waaqayyo jidduutti gahee araarsummaa ni qabu jechuudha. Garuuyyuu namni baay'een jechuudha har'a waan garaagaraa jechuu danda'a maatiiwwan Waaqayyo. Garuuyyuu ergamoonni bakka jiran hundatti nu gargaaru. Bakka jiran hundatti Waaqayyo gooftaan ergamoota lamaan nu ergeeti jechuudha. Ilmi namaa yeroo uumame irraa ka'ee jechuudha. Ergamaa lamaan eegama jedha yaa maatiiwwan Waaqayyo. Malaaka Iyyootinaa malaaka Biluu jedhama. Yookiin immoo ergamaa ifaa fi ergamaa dukkanaa jedhamu yaa maatiiwwan Waaqayyo. Egaa ilmi nama bakka deemu hundatti ergamtoota lamaan kanaan ni golbamu. Ergamtoonni lamaan kun ergamaan ifaa yeroo inni gaarummaa hojjete yeroo inni mana amantaa isaa deddeebi'ee yeroo inni mootummaa Waaqayyoof dhaaluuf yeroo barbaadutti Waaqayyo gooftaan ergamaa ifaa kanaan ni galmeessa. Ergamaan dukkanaa immoo akkuma ergamaa ifaa kana cubbuu keenya jechuudha yookiin badii keenya nuuf lakkaa'ee nuuf wanti jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu Waaqayyo gooftaan ergamaa qulqulluu Mikaa'el nu ergee bakka jirru